Suma jalechun rufa boharsiti amma le or amma le na amma le or amma le na kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan bultan amma sadii jira oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra oduu hojii Antaariifoo Lammeessaatiin dura irrattis hanga footoo waggaa tokko gaabbiin ture waggaa tokko booda hojiin kun argamnaan gara dhaabbata raadiyoo Itoophiyaa damee Harar amma maqaa ABC achittiin bara 1991tti kutaa afaan Oromoo keessatti qaxaramee hojjechuu eegalee jechuudha. Baddannootiin ergame achitti sireen qabadhee akkuma seenettiin sireen qabadhee hoteela irratti achitti haara baafadhee bulchiinsa irraa namti tokko dhufeeti nama barbaada achi keessatti amma nalaalee deeme ani akkanatti rafee jira. Kan laalee deeme ammas barbaade ulaa hunda laaleeti lafe ammas deebi'ee dhufeeti gaazexeessaa tokko gartanii jee gaazexeessaatti hin fakkaanne qalbishee takka akkana Suma jalechun rufa boharsiti Suma jalechun Jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hararii kan daawwachaa jirtan sagantaa bashannanaa waarii alhadaati. Sagantaan bashannanaa waarii alhadaatis gaa takka jettee jalqabdeetii jirti. Sagantaa keessummaa gaa yeroo isaa eeggatee dhufeetii jira. Sagantaan keessummaa keenya har'aan tana laata eenyu wajjin wal nu barsiisuuf jaagaa tan jettuuf ammarraa eegaltanii deebisaa ni argattan jeetiin yaada. Keessummaan keenya har'aa gaazexeessaa Taarikuu Lammeessaati warreen televezyiinii Hararii za'atana daawwachaa jirtan raadiyoon Itoophiyaa damee Harar warreen dhaggeeffachaa turtan sagaleedhaan ni beektan jeetiin yaada. Hundumaafuu warreen sagalee isaa dhageessanii kanaan dura laata Taarikuu Lammeessaa maal fakkaata warreen gaafiin isin keessatti uumamte arraan tana deebisaa ni argattan jeetiin yaada. Gaafii kiyya qeebaltee istiidiyoo keenyatti argamtee gaafii deebisaa anaa wajjin godhuudhaaf hayyamuu keetiif maqaa daawwattoota televezyiinii Harariitiin guddiseetiin si galatoomfadha baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan nuyidan isinis asitti kabajaadhaan naamtanii nu afeeruu keessaniif baay'ee galatoomaan jedha. Hayyee gaafii deebisaa keenya jalqabuudhaaf yaana ogummaa gaazexeessummaa irratti kan bobbaatee jirtu yeroo dheeraadhaafis itti hojjettee jirta. Gaafii deebisaa keenya mee maalirraa haa jalqabnu akka kiyyatti jalqaba silaa ka dursu eenyu tan jetturraa mee akka keetitti hoo ogummaa kanarrattis yeroo baay'ee akkuma hojjettee jirtutti mee maaliin haa jalqabnu gaafii deebisaa keenya? Egaa wal baruudha duraan. Ayyee. Wal baruudha. Taarikuun eenyu waan juusan ibsu dhagaa jalqaba irra jechuudha. Ayyee mee taarikuun eessatti dhalatan eessatti guddatan? Gaariidha. Dhaloonni kiyyaasuma magaalaa Harar keessaa. Ayyee. Araddumaa bulchiinsa naannoo Shankur keessatti. Ayyee. Qabalee 10 keessatti dhaladhee asumatti guddadhee. Ayyee. Bara 1972 dhaladhee jechuudha. Ayyee. Egaan umriin kiyyaa barnootaaf ga'e mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Raas Mokonniinitti hanga kutaa 8 baradhe. Ayyee. Achi booda immoo haayiskuulii gaafas Madaaniyalam Jaamaa achittiin hanga kutaa 12 achittiin baradhe. San booda gara hojiitti seenee hojiirraa hin gara kolleejitti seenee gaazexeessummaa baradhee gama hojiitti deebi'ee akkas jechaatiin asirra geesse. Mee gaafni ogummaa gaazexeessummaa irratti bobbaatee laata bara isaa yaadatta? Gaazexeessummaa professionaalii gara hojiitti akka mana hojii mootummaa keessatti qaxaramee eegaan hojii jalqabe bara 1991. Garuu immoo ogummaan kun waan na keessa jiruuf fedhiin waan na keessa jiruuf ogummaa kana hojii miidiyaatti jalqabe yeroo barnoota
kutaa Rasmakoonni yeroo baradhu kutaa jaharraa jalqabeetiin mini miidiyaa irratti hojjechaa ture. Barsiisaan keenya Makka Waasiraa ture gaafas isaatu nu leenjisaa nu barsiisaa asiin nu ga'e jechuun ni danda'ama. Sani boodas akkasumatti haayiskuulittis mini miidiyaan gaggeessaatiin ture achirratti hojjechaatiin ture. Jidduu sanittis ogummaa kanarratti waan nu cimsuu dandeenye leenjii adda addaa fudhachaatiin ture. Qaama adda addaatiin leenjiin nuuf kennamaa ture. Saniin egaa bara 1991tti akkuma maatirikii fudhadhee qabxiin illee kolleejiidhaaf waan dabarsuu waan dandeenyeef waggaa tokko gaabbiin ture. Waggaa tokko booda hojiin kun argamnaan gara dhaabbata raadiyoo Itoophiyaa damee Harar amma maqaa EBC achittiin bara 1991tti kutaa afaan Oromoo keessatti qaxaramee hojjechuu eegale jechuudha. Hayyi gaafa ogummaa kana akka jettee jalqabdu maalirratti hojjechaa turte? Sagantaalee hedduutu jira. Haree sittiin taane yommuu dura jalqabdu san? Maali egaa afaan Oromoo irratti hedduutti hojjenne. Afaan magaaluma keessatti guddadhe. Kanaaf jecha afaan lachuu walmaaniin baree guddadhe. Afaan Amaaraas afaan Oromoos mana keenya keessatti illee hedduu haasa'uuma afaan kun ollaa irratti ni jiranii manni afaan Oromoo haasa'an akkasumattis gaafaan ijoollummaa mana barnootatti kan gaggeessan fi kan mana keessatti kunuunsaa turan afaan Oromootiin qajeeluu waan dubbataniif saniiniin afaan Oromoo bare malee magaalaa keessatti hireen dilas afaan Oromoo akkasitti baruudhaaf nama dandeessuu illee hin jiru maatiin keessis yoo kan haasa'an yoo ta'an jechuudha. Akkasittiin baree amma kutaa 11 irratti hoggaan ga'ee mini miidiyaa irratti sagantaa afaan Oromoo jalqabamee ture. Achirratti illee hedduu piraaksii illee hin goone ijoollummaa akkanumatti gaggeessuuf hoogganuudha malee afaan illee hedduutti hin hojjenne. Afaaniin kan hojjedhu jalqabee eegaa qaxarame booda. Eegaan qaxarame booda hojii afaan hojiidha qajeelootti baree akkasittiin if cimsaa dhufe jechuudha. Gaazexeessummaan waan na keessa jiruuf jecha muuxannoon mini miidiyaa irratti qabus waan na gargaaruuf jecha dilas hin rakkanne. Gaafas gizeen sagantaa jalqabu sagantaa hedduu ture. Sagantaa torbaan tokko keessatti gara sagantaa 10 fi wayituu raadiyoo Itoophiyaa damee Harariin dabraa ture. San keessaa AJE kanin sagantaa jalqabe sagantaa beeksisuudha. Oduu booda sananii sagantaan kanarraan see kanaatu isiniif dhiyaata. Jidduu seenee sagantaa beeksisuun jalqabe. Saniiniin afaan kiyya hiike jechuudha. Afaan miidiyaa afaan gara miidiyaatti dhufeessan hiike jechuudha. Achirraan jalqabee eegas booda sagantaa xiyyeeffannaa jedhamu tokko ture. Haala qabatamaa yeroo irratti xiyyeeffate kan dhiyaatudha. Saniin hojjechuu jalqabeen akkas jecha gara oduuttiin seenee gabaasa waliin qindeessuu dabarsuu dubbisuu kana achi boodaas sagantaa bashannana keessattis Jaafar Alii Alfee Abdullaa wajjii fi isaan wajjin hojjechaa ture. Sagantaa dinagdee keessattis inni hojjechaa ture. Akkas waa hunda keessatti seenaan egaa mini miidiyaa keessa waan hojjechaa unkurrii yeroo san bishaan jalan naqachaa guddifteetu akka yommuu jalqaba hojjetti seentu akkasitti ulfaanneef si gargaare. Yommuu sagantaa beeksistu san sagantaa qofa osoo hin ta'in sirboonni tokko illee ni affeeramanii sirboonni akkasitti gaafa san si hawwatan. Fakkeenyaaf sirba tokko yoo ati jaalatte dhaggeeffattoonni ni hifataniin sitti hin mul'atu. Affeeraa irra deddeebitee affeeraa turte ni yaadatta? Akkasillee afaan Oromoo irratti illee yaadadhu. Barnootaaf Finfinneetti seenee hojii irratti ture. Achirraa barnoota seenee maas miidiyaa baradhe. Achitti hoggaan barachaa jiru raadiyoo Itoophiyaa muummee irratti achirratti hojjechaa ture. Gizeen achirratti hojjedhu Finfinneedha amma manni isaa lagaadha waan hojiisaa haree waan ta'eef keessummaas dhaga'ama. Saniif jecha waanuma Harargee kana mul'isu waanuma Harar jiru kan sirba isaanii affeeraa ture. Afaan Amaaraatti guyyaa sabtittiin seenaa galgalaan
sagantaa qindeessa. Sagantaan hoogganaa sanitti. Kanaaf jecha duratti seenaatiin sagantuma yooniin ani jiraadhe ijoolleen ni beekan. Sirbii har tokko. Kanaafin jaami. Sirbii har tokko. Akkanumattis kabajamaan Dr. Xalahuun Gassasan baay'een jaaladha. Sirba isaas ni afeera. Yooniin ani seene sirba Hararii fi sirba Xalahuun tokko yooniin hin bahu. Warri nu keessummeessaa jiru yookaan immoo sagantaa kana nu biraan gahaa jiru warra Hararii dhiiroo hanqa ja'an takka ta'uun oola yeroo sanitti dhaggeeffattoonni mee sirba san yoo yaadatte xiqqoo daawwattoota televezyiinii Harariitiif sagaleedhaan irraa ni jettaa? Sagaleen irree oduudhaaf malee sirbaaf waan ta'uuti. Oduudhaaf eega taatee mee jechuma tokko akka daawwattoonni televezyiinii Hararii si yaadataniif jecha taarikuu lammeessaa eessaa bayaarra ja'anii akka si yaadataniif mee sagalee ta'e waanuma taatee nu if yaadachiisi. Sagantaa irratti haa ta'u gaa. Ayyee. Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa kun raadiyoo Itoophiyaa damee Hararii kan isiniif dabru sagantaa gaaffii deebisaati. Sagantaa gaaffii deebisaa guyyaarraa kana keessatti akkuma yeroo kaanitti dhimmoota adda addaa irratti gaaffii isin nuuf ergitaniif ogeessa dubbifnee waan adda addaa irraa funaannee deebii kan kenninu taati. Turtiin keessan hanga sagantaa keenya xumuramutti nu wajjin haa ta'u isin galatooma. Dhugumaan raadiyoon Itoophiyaa damee Hararii taniin gaafa san dhaggeeffachaa jiru na fakkaatee jira. Daawwattoonnis akka akkas itti fakkaatu abdii guddaadhaan qaba. Mee gaafa san warreen wajjin hojjechaa turte reefu maqaa isaanii muraasa naaf dha'uu dandeesseeti jirta. Mee warreen fakkeenya sii ta'an achi keessatti fakkeenyaaf warreen si dura jiranii si dura achi keessa bubbulanii jiran waa'eefu umriidhaanis akkasumatti hancufa si dura liqimsanii jiranii. Mee eenyu fakkeenya siif ta'ee eenyu dinqisiifatta? Eenyu faadha isaan? Hojii gaazexeessummaa kanaaf bu'uurri ijoollummaadhaan jee kanaaf jechaan raadiyoon ijoollummaan caqasaa guddadhe jechuudha. Raadiyoo Hararii gaafa ijoollummaatti baay'een jaaladha. Hedduun jaaladha. Osoo inni ittiin qaxaramin illee hedduun bilbilaan itti hirmaadha. Gaaffii ni gaafatan sirba afeeruu kanallee asuma magaalaa keessatti ta'eetiin poostaadhaan barreessee mana poostaa keessatti naqa jechuudha. Isaaniif jecha baay'een jaaladha raadiyoo Hararii kana. Gaafas kan hin dhageeffadhu fakkeenyaaf Jaafaraaleen ni jira. Isaan wajji dalageetiin jira. Alfiyaan Abdullaah ni jirti. Mokonnin Abarraan faan ni jiranii. Adam Ahmadis ni jira. Sagaleen isaa baay'ee bareedaadhaan innis kanaaf jecha isaan hangafa kiyya. Kanaaf jecha kabajaadhaan isaan jaaladha. Isaan wajji dalaguu kiyyaaf illee baay'een gammada. Muuxannoo guddaan isaan irraa argadhe. Akka fakkiitti isaan hunda kaasuun hin danda'e jechuudha. Nama kana jee kophatti kan inni ibsullee waan jirreef akka waliigalaatti akkas jeetiin ibsuu barbaada. Isaan ibsita gaa'ee mee haalli yeroo san ture haalli hojiidha. Fakkeenyaaf yeroo ammaan tana yommuu nuti hojjennu akka carraa ta'ee teekinooloojiin babal'ateeti jira. Yeroo isin hojjechaa jirtanoo meeshaa wajjin wal qabatee haalli isin mudachaa ture mee maal fakkaata? Egaa amma yeroo dhaallu hundi isaa dijitaalii ta'ee jira. Kanaaf jecha wanni hedduutti rakkattu hin jiru. Itti rakkachuun sammuu keessa. Gaafas raadiyoon immoo maali? Raadiyoon argitee dalayitu waan raadiyoonaan ibsu tokko qacallootti iftiinsa itti kennamu qabaan akka uummanni fakkii sammuu keessatti uummatu gooteeti uummataaf dhaggeeffatootaaf dhiyeessita. Kanaaf hedduu sagaleedhaaf cinqamta. Sagaleen yoo qulqulluu hin taane dalagaan keebbate jechuudha. Kanaaf duraan teeppiin nuti sagaleetti waraabnu guddaadha. Kiiloo 5 kiiloo 7 akkanatti ulfaata. Baadhannee maayikii qabanneeti akkas jeceenee intarvii godhaa turre. Amma immoo teeppiin harkarra jirti. Teeppii qofa osoo hin ta'in riikardara xixiqqaadha. Hanga iskiriptootanillee geessuu ni jirti. Isaaniin amma hojjanna. Gaafas kun hedduu fagoomi amatti bara 90 keessa jechuudha.
jijjiiramni ariifataadha jijjiiramni teekinooloojiitti jiru nama ajaa'ibsiisa. Gaafas akkasii rakkachaa turre amma sanii sagalee fidnee amma immoo gara istuudiyootti seenneeti akkasumatti gizee hanga intarvii goone san zaa fixannu hunda ammaa istuudiyoo dhufnee hanga zaa san fixanne asitti fixanne ammaas. Sagalee san gama sagantaa keessatti galchuudhaaf jecha akkasitti moo eega fixxee booda immoo waan irraa dogongortee yoo jiraate teesseetti maqasa murtee walitti fiddee akkasii hojjechaa turre amma maayyee 90 irratti gara 2000 akkanirraa eegalee dhaabbanni keenya meeshaalee adda addaa haree fiduudhaan dijitaalii waan godheef sanii achi dijitaalaan hojjechaa turre kompiitara irratti ediitii goona ifiif sagantaa hojjenne ifiif edit goona ifiif qindeessine jechuudha saniif jecha sanii achi rakkoon illee hin jiru ture gaafas hedduu rakkachaa turre teekinooloojii wajjin qabate jechuudha. Haalli duraan ture egaa isinirra yeroo jijjiiramu maaltu isinii dhaga'ame? Fakkeenyaaf wantoota itti waraabdanii fi kana gaa baadhattaniiti baadiyyaa fi kana keessa deemaa turtanii yommuu dhaabbanni keessan immoo jijjiirama san isiniif taasisu yookaan immoo teekinooloojii yeroo sanitti hin galatoomfanne? Teekinooloojiin dhufuunsaa kun gaafii hin qabu waan hedduu sirraa saphisa. Saniif jecha gammachuudha. Kanaaf jecha haala gaariidhaan itti hojjenna. Gammaddan yeroo sanitti. Mee hojii gaazexeessummaa irratti yeroo bobba'an waan baay'eetu nama qunnama. Mee kanneen keessaa wantoota na qunnaman jettee yaaddu keessaa kan addaa yoo jiraate? Dila isaanii waa'ee quunnamtii kanarratti illee hedduu qabachuu hin danda'u. Rakkoo irraanfataa qabda. Waan akkanan yaadadha jee waan inni si mul'een jiru garuu maali? Hojii irratti akkaan sin jee reefu akkuma sin jeetti eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Gizee tokko intarvii godhaatiin ture jettee gootee fixxee booda gizee ilaaltu sagaleen hin jirtu. Teeppii yookaan cufaadha. Yookaan filee poos gooteetti jirta. Haalli akkasii kun dabree nama qunnama. Gaafaan qaxaramee xiqqoo bara 2003 booda akkanallee xiqqoo hin furdanne qal'aan ture. Qal'ishaa turte. Gaaf tokko caamsaa 20 kabajuudhaafiin ayyaanaaf gara aanaa baddannootiin ergame achitti sireen qabadhe akkumaan seenettiin siree qabadhe hoteela irratti achitti arabaafadhe bulchiinsa irraa namtichi tokko dhufeeti nama barbaada achi keessatti amma nalaalee deeme ani sirreetti akkanatti rafee jira akkana nalaalee deeme ammas barbaade ulaa hundi laaleeti dhabe ammas deebi'ee dhufeeti gaazexeessaa tokko gartanii jee gaazexeessaatti hin fakkaanne Kalishee takka akkana. Eenyu barbaaden jeeni taarikuun barbaade jee maaliif barbaaden jeeni lakki ani bulchiinsa irraa hin dhufe akkanatti argameetiin fidinaan janitin. Inni sun gaazexeessaadha yoo agartee naa inni. Aanaan jeeni sii sagaleen guddaa raadiyoo keessaa qabeemu kun asirraa baha. Kisah nak berapa? Ayah. Namni sagaleedhaan gizee ilaaltu gizee tilmaamtu nama guddaa na hubatanii akkasiin na qunnamee ture. Qunnamni biraa hojii irratti narratti illee osoo hin ta'in gaazexeessaa tokko raadiyoo Harrii Televezyiinii hojjedhu gizee tokko editara ta'eetiin hojjechaa ture. Sagantaa hojjettoonni qopheessan san guraalaatiin ture jechuudha. Nama tokko fiildii irratti ergine gaazexeessaa tokko fiildii ergineeti bobbaa bahee sagantaa gizee bobbaa baanu immoo sagantaa hundaafuu waan barbaachisu hunda waraabneef finna. Sagantaa bashannanaafis dubartootaafis jireenya hawaasummaatiis dinagdeetis waan ta'u hunda akkasii funaananneeti deebina. Aanaa tokko irra bobba'eetii namtichi gizee dhufu sagantaa dubartootaaf wanni fidee hin jiru. Wanni irra oolee waraabaa ture hin jiru. Hin jiru. Ayyee. Maaliin jeeni maaliif sagantaa kanaaf hin finne jeeni dubartootaan dhabee hin jeeni. Dubartoonni jechuun irraa dhugumanii moo? Akkamitti dhabdee dubartoota? Lakkii
waajjira deemee waajjirri dubartootaatis cufaadha. Namni hin jiru. Namni naqa jechuus hin jiru. Nin dhabe saniif waan finne naan jedhe. Hayi. Kana dhabuun keetu oduudha. Kana maal qindeessitee maal kanuma walitti qindeessin qindeessuun danda'a bara maaliif dhabamanii maaliif hin jirre jeellee irratti hojjechuunis waan tokko gahan yoo harkachuu baatee sababatti dhabee sanuu gaa walitti qindeessee oduu takka tunu. Gaazexeessummaa waan tokko qofa ilaaluu osoo hin ta'in waan tokko kallattii garaagaraatiin ilaaluu barbaachisa saniif jecha kun baay'ee na kofalchiisee gaafa ni yaadadha. Hayyegaa daawwattoota televezyiinii Hararii gaaffii deebisaan taarikuu lammeessaatii wajjin godhaa jirru gaa ni jalqabamte malee hin xumuramne. Garuu gaa ogummaa gaazexeessaa irratti eega bobba'een gaa dilana gaa daawwattoota televezyiinii Hararii gaa goggogaadhaan isaanuma hifachiisaatii kan jirru. Sirboota mee gaafas affeeraa turte keessa kan kilippiidhaan hojjetamee jiru kanuma dhiheenyatti harkannee gaa daawwattoota televezyiinii Hararii affeerru tokko affeertee daawwannee walitti deebinee. Gaariidha gaa sirbuma tokko sirba Alii Birraa yoo ta'e nin gammada. Ayyemee sirba Alii Birraa hedduullee siin dararu muraasa isaa siin mufatan gaa daawwattoonni televezyiinii Harariiti. Sagalee isaa sagantaa fi tana qofatti osoo hin tahin numamee haanuma laalluwii jechaati kan jirani. Sagaleedhaan illee ta'uu baatu dilas walaluma isaatu yedaleessitee jechuudha. Sirba Alii Birraa keessaa tokko. Akkasitti mufanne daawwattoonni televezyiinii Hararii. Yoo danda'e meeqa. Mufachiisuu yoo barbaaddaa? Mufachiisuu garuu maali? Dinqisiifattoota keetii gaa'e. Muuziqaalee ni jaaladha. Sirba Alii Birraa keessa gamma yaadachuudhaaf nama rakkisaa hedduudha sirbi Alii Birraadha. Kan keessa akkam filu ammaallee yoo ta'e akkam. Ayyee sagaleedhaan irraa jiiti bakka jiru niin baasa. Yaaga akkas yoo ta'e. Amma lelelele wartama lelele nano. Amma lelelele wartama lelele nano. Egaa daawwattoota televezyiinii Hararii sirba Alii Birraa gaa isin affeereeti jira gaazexeessaa taarikuu lammeessaati. Sirbicha daawwannee walitti deebinaa karaa takkallee hin deebinaadha. Filannaan keessan kan jalqaba televezyiinii Hararii haa ta'u walitti deebina. Malele nano turumbulle shakka turumbulle waya da khewan bulle yana yana shakka yana way wajin biya ajaba bishanu mawardan tala we adin wanjirani bishanu mabontun tala we adin wanjirani jalatan takuma bontun tala we kalbi mahirani Katurumbulle, ya da khewan yana yana, shaka yana yana, wajubiya ajaba.
yauni intura afana somana wardantala sidunga dunin pura sidunga dunin pura turumbulle shaka turumbulle waya dakhewan yana yana shaka yana yana way wajbiya buna ودربونا بنتون تلا والقلوكي بنا والقلوكي بنا خدوا دربونا بنتون تلا والقلوكي بنا والقلوكي بنا نولدوا دائما بنتون تلا والوالدوتي بنا والوالدوتي بنا شكاترمبولي ويا دخيوان يانا يانا شكايانا يانا ويوجنبيا يانا وليشي شكايانا وليشي ويمن ما ينكاش ترمبولي شكاترمبولي ويا دخيوان